ufumarra ka deebi'u nama baay'ee jira. Ani hin beeku subhaanallah akkasaa itti yaadanii fi gara jabinni akkamii akka qabanillee naan galle jechuudha obboloota kiyya. Kanaafi du'aayiillee godhaa fi sheer godhaa yoo dandeettanii suuraa isaa kana namni argee horra isaa biraanis ga'ee namni beeku argee horra isaa biraan ga'ee horra isaa du'ee isaa yoo beekanii sabbaranii yoo dandeette sheer godhaa yoo isinitti tolee yoo namni lamallee sheer godhee ol biraan ga'ee carraa horra isaa dhaga'uu argatee isiniin jedha obboloota kiyya. Baay'ee mul'atu garuu dhiigaan guutamee jira. Haa ta'u namni eega du'eeyyuu qaamni isaallee dalaguu waan dhaabuuf dhiigni isaa fuula keessa galee jira. Baay'een beeksisu reeffa waan kaasaniif jira odoo kaasanii irra beeksisa. Akkasii namuyyuu nyaadhee bakka riyyaan tiyageetti gaa jedhee biyya ofiitii bayaa. Subhaanallah kanan na mudatan jedhu balaa akkana rabbi isinirraa qabu. Aanaalii keessan obboleessaa obboleettii hiriyyaa keessan nama kamirraayyuu haa qabu. Biyya keenya rabbi naa duroomsu baqattummaa kana jalaallee rabbi nu haa baasu. Baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee na dhagahame akka biyyatti rabbi nama wallahi biyyi teenya duroomtee nu biyya namaatti deemnu miti. Nama biyya namaa gara keenya as deebi'ee gara keenyatti qabeenya barbaadu as deebi'u rabbi haa godhu. Hundaa isuman namaa kennan danda'a rabbiin isiniin jedhaa. Wallahi haga dandeettanii yoo isinii dhagaane ijoollee obboleewwan keessan ta'ee fira keessan ta'ee gorsaa. Yoo du'a walii boorra yoo majira walii birmatu wayyaa. Firri tokko ijoollee adaadaa keetii ijoollee eessuma keetii aanaaliin namni gosa keetii ho'i karaa kana deemee yoo karaa kana rakkate dirqama isa dhiisii nama Oromoo jedhan yoo qabaatte hin deeggarta jechuudha. Kanaaf rabbi khayrii haa godhu yaa obboleettii yaa du'aayii godhaa fi du'aayin bira dhaabbadhaa sheer godhaa isiniin jedhaa. Sanirra wanti isaa godhan hin jiru. Osoo lubbuun jiraate yoo danda'an ni godhanii fi inni amma lubbuu ofiitu dhabee jira. Wannuma galaana isaa lallabe jechuun wantu wanna ganama namaa lallabe waan kana irra duuta jedhe jechuudha. Kuma hayaati dheengadda osuma guyyaa muraasa dura viidiyoo hojjattee du'aa ijoollee mana namaatii daladdu du'aa osoo gootuuf dhumaa fuureetii jechuudha. Du'aa osoo gootuu fi addunyaa kanarraa godaantee rabbi ibidda san sababaa itti godhe. Ibidda san kunoo harcee yookaan duqeetii ka jedhamu sun xiqqoo gubate garuu kaamilaan kan mul'iftu argitaniirtanii xiqqoo gubate. Uffanni isiitu irra jiru gubatee hin dhumanne jechuudha. Garuu fuulli isii akkuma isin argitan san fuula hagasiis nama hedduu haqee. Viidiyoo san gadillee hin dhiifne profaayilii bakka tokko godhe malee gadi hin dhiifne viidiyoo gubata isiisanii fi viidiyoo awwaaluuf deemanillee nuu kaasaa jedhanii duras gadi hin dhiifne jechuu. Ijoolleen gadhiiftellee baay'eetu kaasee ijoollee warra Yamaniitu suuraa shaamaa irra kaatan tokko akka nama kiristaanaa suuraa shaamaa irra hin kaayatinaa jedhanii jennaan nama hedduu kaase. Jadiidii fa'aa Muktaar fa'aa Kifaayaan dura gadhiiftee turte hunduu gadhii kaasanii uummata Oromootiin illee rabbiif rasuulii isin qabee suuraa obboleettii tiyyaa isin musliimaa irraa gaafataa rabbiin naa kaasaa jettee albaatee dubbatte. Ani akka tasaa gad hin dhiifne viidiyoo kaamilaa fa'aa san gadhiisee sanirraa suura masii irratti hojjadhe guyyaa lammataallee gad hin dhiifne. Haa ta'u namni wanti gadhiisuufillee faayidaa biraatiif yeroo saniif wallahi faayidaa biraatiif namni biraa gadhiisan jedhu. Akkuma tasaa viidiyoon kun akkuma carraa laallama malee namni faayidaa fi du'a namaatiif gammadee yookiin warra argatuuf gad hin dhiisu namni. Gadduma karaa gadda ofiitti ibsatuun dhabeetumaan karaa kanaan gadda ofii ibsata malee namni hamtuu biraatiif yennullee gad hin dhiisu. Akkas isiniin jedha haganuma duniyaan jechaa fi waa'ee hayaatillee kaase duniyaan kama osoo amma argama amma dhabaman kana
kana soquuf ijoolleen keenya tumamaa gidirfamaa kunoo osoo deemtu konkolaataan akka fedhan ari'aa arabdoon irra yemanii kunni akka fedhan ari'aa irra baasanii illee ajjeesuu danda'an yoo isaan xiqqoo karaa goruu danda'an taane akkaataa inni itti du'e Allahu aalam rabbii fi isa malee ka quba qabuun jiru kan nama isa bira jiru malee quba hin qabnu nu dhageettiin haasa'u jirra rabbi rahmata isaa godhu jenna malee waan jennu hin qabnu isiniin jedha obboloota kiyya duniyaa haganaatiif jecha biyya ofii haadha ofii naasisanii biyyaa bayanii lubbuu ofii yoo dhaban ol deebi'anii haadha ofii san dhiifaman gaafatanii waa hedduu nama gaddisiisuu isiniin jedha hordoftoota kiyya du'aa hima godhaa fi rabbiin nama jeennataa isa haa godhu isiniin jedha rabbii horra isaallee itti haa mul'isu akka isaan sabbaranii gubatanillee odoo du'ee isaa beekanii eessa jira jedhanii iyyaafaturra du'ee isaa sabbaranii waan tokko kunu jechuu rabbiin sabrii isaanii haa kennu du'ee isaallee rabbi isaan haa dhageessisu wallaahi ganamaa galgala mucaan kiyya dhagalaa boru gala jedhanii gallaalurra du'e jedhanii yoo sabbaran bakka haati aga jirtu gubattullee du'e jettee sabbarte irra gaarii kanaaf sheer godhaa isinitti tolee abbaan rabbi isinii laaffisee isiniin jedha inshaallah anillee ijoollee marraa fidee akkana ijoollee keessaa itti arganii jennaan anis gadhiisee isiniin jedha rabbiin bakka jirrutti nama mana keessa dalagu ta'ee ka ala dalagu ta'ee nama biyya namaa deemu hunda rabbiin haa eegu wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتا كدا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لداسي تبيك وان كيسة يا